sigaaraa qabdaa? Sigaaraa qabdaa? Machiin kaleessa sirraan banne gaafii akkamii na gaafatta? Waan akkamii si gaafadheeti ka gaafii akkana na gaafattaa nan jettuuf? Ehee gaafii akkamii na gaafatta? Sigaaraa hin qabdaa siin jedhe maloon biraa siin jedhe. Ati garuu nama akkamiiti? Ati nama akkamiiti jechuun maal jechuu? Yoo sigaaraa naa kennuu hin barbaanne sigaaraa siin kennu naan hin jettu maloon biraa haasofta. Ati maal ol taree? Siree ka waan arge nama gaafatu. Si malee ka waan arge nama gaafatu. Ammal si gaafadhe sigaaraa si gaafadhe. Guutuu anaa sigaaraa aarsu na argitee beeytaa? Guyyuma tokko anaa sigaaraa qabatu na argitee beeytaa? Ede ati sigaaraa na arsitu? Ehee na arsu. Dhiifama dhugaatii eda dhugettuu machiina gammana gatiin dhiisne. Machii miti ati waa yaadattu saniif waan argitee nama gaafattaa. Kaan shakku yeroo biraa ati eenyu maal mana kanaa goota akkanaan hin jenne qofa. Dhugaa kan sirra sodaadhu san garuu akkamitti waa dagachuu kana dhiisa'an. Dhukkubni akkanaa kun akka salphaatti nama hin dhiisu. Garuu ati waan takka hin yaaddahin. Obboleessi kan kee yeroo hunda si wajjin jira. Galatoom abdii. Silaati na wajjin hin jiraatini. Maal akkan balleessuun beeku'an. Abshiir hagan si bira jiru. Waan takkan balleessitu. Garuu kan jedhu ampuulii akkamitti yaadattee jijjiirte? Kaleessa galgala ifaa ibsuuf hantuqee ifaan ifuu didee kaartoonii ampuuliin keessa jirtu tokko argee achi keessa fuudheetti jijjiire. Ampuulii haarawaa san eenyuttuu biti? Hin beeku achuma irratti argee. Anattuu bitee achirra kaa'e. Galgala dhufee itti jijjiira jedhee achirra kaa'ee garuu osoo ani hin dhufin hin duru atin itti jijjiirte. Amma fuula dhiqatte? Ehee. Hayyee. Maaliif na gaafatte? Akkanumaan si gaafadhe. Hayyee. Mo. Maa kolfita? Waa yaadadheeti. Maali yaadatte? Namni keenya wayita nama gorsu yeroo hunda jecha tokko fayyadama. Jecha akkamii? Qubni shaneen kun wal qixaa mitiimi? Akkasuma namni hunduu tokkoo miti jedhee namatti hima. Ka inni itti musunillee xiqqeenna irraa jecha san dhagahaa guddate. Santuu si kolfisiise? Mee nama akkasii kamtuu kam gorsaa jira jennaan? Waan kun itti himu kunillee hin beeka. Kamtuu kam gorsaa jira jennaan? Lachuu tokkuma jettaa? Guutuu takkaa miseejii dubartii dubbistee imimmaan buustee beeytaa? Ka imimmaan buusuu fagoodha jalqaba miseejiin dubartii haa dhufu. Anillee bu'ee hin beeku. Garuu waan tokkottuu yaada natti ta'e. Maali? Dubartii lama keessa tam akka filadhu wallaale. Atillee akka dubartii taate? Akkam? Dubartiin jiruu isii gimmaasha dhiira filachuu irratti fixxi. Kanatti haa heerumu moo kanatti haa heerumu osoo jedhanii jiruu jaraanii gimmaasha akkasitti fixan. Garuu ati lama eessaa argatte? Takka haarawaa saamunuma kana wal baraanne? Garuu takka ammoo tana dhiistee deemte san. Tasi dhiistee deemte san haga deebituu eegaa jirtaa? Ehee. Gowwaadha ati dubartiin si dhiistee deemte jaalallee tantee taate hiriyaa tantee taate akka obboleessaaf obboleettitti wallaaltanii dubartiin takka si dhiistee deemtee jennaan ofitti hin kaleessin.
Yookaan irraa fagaadhu yookaan ofirraa fageessi. Maaliif? Yoo kasitti deebitu ta'e faayidaa sirratti ilaaltee sitti deebiti. Jaalala yookiin obbolummaa si hin qabdu. Saniifuu tahaarawaa san qabadhu. Dhugaa jette. Namoota durii namoota TV Black and White ilaalu. Manaaba jarri ilaalanillee Black and White dha. Si galeemi? Ehe. Manaaba Colour Full ilaali. Wanni tare ka dhufuuf yaadu. Dhugaa jette wanni tare ka dhufuuf yaaduun barbaachisaadha. Yaa, ati waan yaadattu garuu waan gaarii dubbatta. Maa wayita kaanillee akkanatti hin dubbadhu? Ati waan 7 taree dalayde amma yaadatta? 7 taree maal dalage? Laali yaadattu 7 taree maal akka balleessite? Maal balleessinatti mimee? 7 taree dhakaanatti fudhattee as keessatti na dhahuuf? Mana kana keessatti moo? Ehe? Mana kana keessa dhakaan eessa jira? Jechuun gizaasaa natti fudhatte. Maaliif jecha sitti fudhadhe? Hin beeku akkanumaan lafa kaatee na dhahuuf natti fudhatte. Anu taalii si jalaa gadi ba'ee achi booda galgala wayitan deebi'u of yaadattee jirta. Waan kana hundaa yeroo dalagullee hin beeku ani. Ati maaliif beeyte waan balleessitu balleessuu malee of yaadattu? Sababa waa dagadhu kana ammana kanaayyuu gadi bahuun sodaadhe. Yoo gadi bahe yoo nama miidhe hoo jedhee sodaadha. Sanii yaaddayin ansi eegaa. Garuu naannoo kanarraa akka hin fagaanne dhugaa obboleessa akka kan keetii qabaachuun nama boonsa. An duraan alkooliin dhugu, sigaaraa aarsu. Sababa waa dagachuu kanaan kaka'e alkoolii dhugu, sigaaraa aarsuu jalqabe. Abshiiriin fayyitaa. Ansi jecha maallaqa walitti qabaa jira doktora gaarii bira si geessee si yaala. Galatoom. Amma yaaddahini dhugaatii dhugi. Hayyee abdii ana ka yaadanatti ta'e. Dura wayita muraad nu wajjin jiru. Akka waa dagadhu kana maanatti ni minin. Maatiin yaadattaa yaadattu yeroo baay'ee sitti himeen. Natti himee jira. Ehe. Garuu guyyaa tokko muraad waliin gadi baatee wayita ati deebitu huccuun kan kee dhiiga qofa billaallee harkatti qabattee jirta. Guyyaa san baay'ee si sodaadhe an. Anis ajjeese. Ani hin beeku namni akkas jedha. Garuu wayitan gadi ba'ee isa laalu. Inni bakka san hin jiru. Eessa tare? Inni eessa tara ati ajjeestee isa qaata waan gootu goote? Dhiisimee natti hin himini. Ani obboleessa kiyya ajjeese? Ehe? Dhiisimee yeroo hundaa waan kana natti himtee na yaadachiisini. Okkee dhiifama si aarsuuf siin hin jenne. Waan ati osoo hin beekiin dalayde sitti hime malee. Hayyee amma natti hin himini callise amma dhuguu barbaada. Hayyee dhugi. Har'a qilleensi baay'ee namatti tolaami. Ehee baay'ee namatti tola. Har'a yoo chiil jenne maal sitti fakkaata? Bareeda. Garuu an amma gadi ba'ee dhufa. Achumaan nu bitii kotture. Wiiskiin 2 firiijii keessan jira. Kaleessa wayita gadi ba'u qabadhee gadi ba'ee achumaan achitti dhuge. Lamaanuu moo? Ehee. Eenyu waliin dhuyte? Adda kiyya dhuge. Lachuu adduma kan kee dhuyte fitte? Maaliin beektaa miti allamaa miti sadiyyuu akka dhugu. Hin beeku malee hayyee har'aan beektaa deemiti nu bitii kottu. Maal gochuu bitaree? Maaliif? Sadii yoo bite sadeenuu sitti dhuga amma maal gochuu bitaree? Siin taphadha akkamitti sadii dhugaa miti? Akkamitti hin dhuyne? Hin sobdaati sadii ima dhuyda. Maal na seeta akkamitti sadii dhuga?
Akkamitti hin dhuyin? Akkamitti sadi dhugu? Namni yeroo hundaa dhugu namni halkanii guyyaa dhugu akkamitti wiiskii sadi hin dhuyin? Waan ati jettu laaluuf akkas siin jedhe malee an wiiskii sadi hin dhugu. Hin sobdu. Dhugaan sobu. Sadi hin dhuydu jechuu? Ehee hin dhugu. Meeqa dhuydaree? Lama dhugu. Lama? Ehee. Lama guutuu dhuyda? Lama guutuu maali? Sadii irraa lama sii deebise? Lamatti sii deebise jechuun maal jechuu? Qarayyuu sadii dhuyda jechuu? Akkam jechuu barbaadde ammuma sadii hin dhugu siin hin jenne? Sadii irraa lamatti sii deebise jechuun maal jechuure? Sadii hin dhugu lama dhugaa jechuure? Ammaal dhugare? Kasadaffaa dhuydaree? Kasadaffaa mee ture? Amma hin jiru wayita bittee fiddee dhufte dhuyda. Eessaa fuudhee dhuga? Wayita bittee fiddee dhuyda. Yoo bittee hin finne hoo eessaa fuudhee dhuga? Maaliif hin binne ati dhuguu hin barbaaddu? Hin barbaada. Bitii fi dirree lamaanattuu dhugaa tokko sittuu dhugaa. Sadi bituu hin danda'u lama bitaa achii booda tokko tokko dhuyin. Maaliif tokko tokko dhuyin an lama dhugaa ati tokko dhuyite? Yoo ati lama dhuyite an hin dhugu jechuu? Maaliif? An qarshii dhugaatii sadi ittiin bitu hin qabu lama biti. Eenyuttuu biti siin jedhe? Ati deemii biti naan hin jenne? An yoom maallaqa kan keetiin biti siin jedhe? Deemii biti naan hin jenne yoom maallaqa natti kennite? An maallaqa sitti kennuuf akkas siin jedhe ati maallaqa keetii waan bitu seetee akkas jetta? Ehee waan maallaqa sadi ittiin bitu kiisaa waan hin qabneefi. Ati yeroo hunda osoo dubbii hin hubannee na mormite. Namni naan dubbachaa jiru sun maal naan jechaa jira jedhii hubadhu achiin booda dubbadhu. Hayyee amma sadii moo afur bita? Amma maallaqa kiyya ta'uu beeytee jennaan sadii moo afur bite jettee na gaafattaa? Amma maallaqa sadi ittiin bitu kiisaa waan hin qabneef malee silaa maallaqa qabaadhe 10 iyyuu hin bita. Amma emooshinaalii na godhuu kan keeti. Dhuguma siin jedha 10 iyyuu miti 100 iyyuu hin bita. Amma kijiba kan kee dhiisii hooduu deemi bitii kottu. Meeqa biti? Sadi biti. Ati lama dhuydami? Ehee. Sila anillee lama dhuguu barbaada. Hayyee deemi bitii kottu. Anillee lama bitadhaami? Ehee deemi bitii kottu. Hayyee. Ati maal dhuydu? Kam ati dhuydu dhuga? Hayyee deemi biti. Hayyee. Kan dhuguu jaaladhuun beeyta miti? Ehee. Hayyee. Maal firiiji bantee laaltaa miti deemi bitii kottu? Amanuu hin dandeenye. Maali? Wiiskii lamii fuutee dhuyte? Lama sitti maa dhugee jira. God work you should dhugaatiin tokko nama macheessiti akkasii miti akkam ree akka qaruuraa tanaa jechuu kiyya akkam jecha tokko tokko namaa ibsuun hin barbaachisu hayyee haa ta'u harkarratti maal of kaaste qubee A ofirratti kaase abdii jechuu jaalalleen tiyyallee maqaa isii asirratti barreessatti isinillee rakkina maqaa dagachuu qabdan natti fakkaate saniif maqaa keessan achirratti barreessattanii
Karakkina waa dagachuu qabu sii malee anaa miti. Mee amma dubbii nurraa jijjiiraa dhuynu. Ayyee. Jaalallee tiita duraan san bar dhiisee jira harawa san qabadhe. Bareeda goote. Kun maal ta'e sa'aatii kanaan natti bilbilaa? Hello. Guutuu akkam nagaa qabdaa? Nagaa. Maaliin baddee jiruun maal fakkaatti? Jiruun akka lakkoofsa Itoophiyaa duubarra deemaa jirti. Abdiinoo si bira jira? Ehe. Inni hoo nagaa qabaa? Nagaa qaba. Amma si bira jiraami? Ehe na bira jira. Kaamil. Inni amma dalagaa jira booda ittiin hojii irraa ba'e itti sii kenna. Hayyee. Hayyee booda sii bilbilaanillee waa hojjechaa jira. Abdii wayita hojii irraa ba'e akka naa bilbilu itti himi. Hayyee. Jiruun maal fakkaatti naan jedha? Inni kuban qaba akka jiru nu dannasiisaa jirtu. Yaa jiru ati nu dannasiisuun rakkoo hin qabu. Egaa nu dannasiiste muuziqaa bareedan nu dannasiis. Wiskii akka bishaanitti dhuydaati. Suuta dhugi. Maal akkanatti soyta?
waan kiyya soqa. Maali maallaqa bakka keetti wallaalte? Huccuu tiyya bakka kaayee wallaale. Eessa keetti? Hin beeku sila bakka kaayee beekee akkanatti soqaa? Anumaa gaafii akkanaa si gaafadha. Ati bakka waa keetti akka hin yaadanne osoo beeku. Ati bakka hin kaayee argite? Ammaa wayita tikeettu si bira jira an si bira hin jiru. Dhugaa jette ati na bira hin jirtu wayita hin kaahu. Garuu ani eessa faa kaahuu danda'a natti himi. Ammaaliif beeka wayita godhatte tana ta'a? Tanaa miti. Ati yoomuu waa dagachuu dhiste yeroo hunda bakka waa keetti hin yaadattu. Ati ka yaadattu bakka hin kaayee natti himire. Wayita tikeettu anattu si bira jira moo anattuu kaayee sitti fakkaata? Mee amma dubbiin irraa dhiisi. Bakka keetti hin beektu akkanumaa soyxa. An sa'aatii meeqarraa soqaa jira beektaa? Maaliif beeka? Amma na waliin soyxa moo hin soyxu? Maaliif soqa? Anuma gargaarta. Dhiifamatummaan soqi anan maalaa dhufe? Akkas jechuun kiyyatummaan soqii argi. Garuu yoo soyxee hin argin sun rakkina kiyyaa miti. Rakkina kan kee malee. Saniifuu ima soqi. Ammallee kabira kaan sitti himu. Wayita soyxu uffata kan kee olii gadi daddarbe. Garuu uffata kiyyarraa gori. Mee amma soquu narraa callis. Hayyee soqi. Huccuun ati soyxu tana? As keessa keettee achirra soyxaa? Maaltu achi keessa kaa'e? Simattuu kaa'eree ati bakka waa keetti hin yaadattuu miti. Ati ka yaadattuu hin jirtaa miti. Huccuu as darbi. Abdii. Wanni kiyya argite? Maali? Laayitarii hin argine. Asirraa eessa dhaqere? Ati maaliif achirra keetteyyuu? Kaleessa achi bira taa'ee asirratti darbe. Maaliif achirratti darbite? Hin beeku anuu maaliif asirratti akka darbe? Akkuma nama ajaa'ibsiisa. Maasulleen kan kee kiisan qabu? Hin qaba. Maa kiisa keessan kaatirree? Kaleessa sirritti machaa'ee asirratti darbe. Kaleessa sirritti machoofte. Gammaatu xiqqo nagad hin dhiisne. Qaraa bakka waa keetti hin yaadattu wayita machoofte san daran hin yaadattuyyuu. Dhugaa jette. Sanuu kaleessa vodkaa dhugee bara. Mee kiisa keessa of laali. Kiisa keessan kaahanne asirratti darbe. Wayita achirratti darbitu san machiin sirraa badee jira. Ammayyuu narraan banne wayita san sirritti machaa'e. Wayita san achirratti darbitee kiisa keessa kaahattee hin beektu. Mee kiisa keessa of laali. Kiisa keessan kaahanne. Edaan kiisa keessa kaahan. Manaa ban achirratti darbite kana mankaatee achirra soyxuuf. Namni machaa'u maal akka dalagu hin beeku. Eda wayita ati galtu sa'aatii meeqa? Sa'aatii 5. Halkan galte? Wayita san ani riiba keessa jira wayita ati ol seentu iyyuu hin dhageenye. Wayita san ati akka daldaaltu harreetti ol gargaltee raftaa. Bar kaleessa hojii hojjadheen dadhabee saniif akkasitti rafee. Silaa hattuun seentee waa hatte iyyuu ati quban qabdu ima raftaa. Seentu maal argite yoo qixxaan huncireef ol kaanne hatte malee ka akkasii san tumuu ni qabdu.
Ka qixxaa nama jala hatu hattuu miti nama beela'e malee nama akkasiisan dabaltee fi kennuu qabdayyuu. Tabiyyatti distii fi faasii nama jala hattu san yoo isiin nama jala hattee dabaltee fi kennuu qabda. Dabaltee fi kennuu hin qabdu. Akkam godhuu qabdaree teessistee gorsuu ni qabda. Attummaan gaarii miti dalagii nyaadhu jechuu ni qabda. Baguma namni hunduu akka kan kee hin ta'in maaliif? Silaa namni hunduu akka kan kee ta'e hattuun hin baay'atu. Maashiniin hin dalagu yoo bade akkamitti dalagaree hin dalagu sittuu balleesse ehee osoo mataan ciradhu hojjechuu dide mataan osoo cirattuu dalaguu dide moo itti cirattee irraa baate dalaguu dide osoo ciradhuu dalaguu dide garuu ati gaafii akka namaa na gaafatta jechuun kaleessuma biti har'a dalaguu dide santu na ajaa'ibsiise orjinaalii miti forjiniidha wayita waa bittu laalii bitsaniif kaleessa bittee har'a dalaguu dide laalee bitee orjinaala ka orjinaalii ta'e kaleessa bittee har'a dalaguu maa didere anayyuu santu na ajaa'ibsiise yoona namarraa bitte waa waggaa dheeraa dalage haarawa bite suuqii dhaqee bite bakka irraa bitte san dhaqii gaafadhu dhaqee maal jedhee gaafadhaam kaleessa bitte har'a dalaguu didi jedhiin ati yoom rifeensa ciratte amma rifeensi kan keetu waan ciramee hin fakkaatu rifeensa kana hin ciran rifeensa bira kamtu jiraree kam ciratte maa ati rifeensa mataa malee rifeensa biraa hin qabdu maal taate maaliif caccabsite baga caccabsite ka hin dalayne maal goota bareeda goote baga caccabsite naan jetta ka hin hojjenne maal goota ree edaa dabbasaa san waan ittiin ciratteef hojjechuu dide akkam jechuu akkam jetta kun waan dabbasaaf hojjetame sitti fakkaate maaliif hojjetame ree sibiila ittiin muruuf hojjetame jechuun dabbasaa kanaaf hojjetame dabbasaa mataatiif hojjetame malee maa dabbasaan hunduu tokkoo miti akkamitti naan hin jedhin eega tokkoo miti siin jedhe tokkoo miti jechuun natti himiree akkamitti tokkoo miti eega siin jedhe tokkoo miti garagara akkamitti garagara dabbasaan dabbasaadha akkamitti sitti hima akkam jedhee sitti hima akkuma beektutti natti himi citaa fi bosonni tokkoo miti akkasuma dabbasaan asiitii fi dabbasaan asii tokkoo miti
Dhugaa siin jedhe maa kolfite akkuma citaaf bosonaati. Kajalaa kana maaliin ciradharee? Hin beekan maaliidhaan akka ati cirattu yeroo biraa garuu wayittan maashina bite maashina saniin akka hin ciran. Kamiin ciradharee? Hin beekan. Ati yoo maaliin ciratta? Kan ittiin ciradhu anattuu beeka. Kabeeytu sanatti anilleen ittiin ciradha. Haga duraan maaliin cirachaa turte? Maashinii kanaan ciradha. Edda awwaan maashinii ji'a ji'aan bituuf sittuu saniin ciraata. Ati yoo maaliin ciratta natti himi? Awwaan ciradhuun sittiin himu garuu maashinii ammaan bitu akka ittiin hin ciran. Ciao. Eessa deemte? Maashinii bituu deema. Ammallee akka forjidii hin binne. Mobaayilii xiyyeessa kaa'e. Huh? Eessa kaa'e? Isiyan bakka waa kaa'e maa yaadanne? Wayni maashina kiyyana jalaa balleessite jedhee mobaayilii xiyya fudhatee deeme. Garuu wayitti san inni as biraan tarre. Isii maali sammuun xiyyatuun? Bakka waa kaa'e maa dagadhaan? Amma bishaan kana ka dhuge. Anuma dhuge yaa iyyaadadha kan anuma dhuge asirra kaa'e. Akkamitti dagadha mobaayilii bakka kaa'e? Isiyan bakka waa kaa'e maa yaadan? Mobaayilii bakka kaa'e wallaale jedhee silaa namatti mee amma namni iyyuu natti kolfa. Yeroo ammaatti nyaatan dagatanii waan dhuganiin dagatanii mobaayiliin dagatan. An mobaayilii dagadhe. Namnu maal naan jedha mobaayilii bakka kaa'e wallaale yeroo ammaatti hiriyaan beestiin mobaayiliidha. An garuu hiriyaa beestii kiyya bakka kaa'e wallaale. Isi sammuun xiyyatuun sammuu akkamiiti? Yoo na isa fuudhe. Inni illee maal gochuu fuudha garuu maashina qarshii 10 jecha mobaayilii xiyya fuudha hin fuudhu. Mee amma sigaaraatti qaba. Sigaaraa eessa kaa'e? Isiyan bakka waa kaa'e maa yaadan? Sigaaraan waafu mobaayilii xiyyeessa kaa'e. Sanuu sigaaraa haarawaa bite. Pakkeetti fuulii. Yoo abdiin dhufeen gaafadhaan mobaayilii xiyyeessa kaa'e jedhaan. Yoo inni bakka hin kaa'e natti argisiise sigaaraa eessa kaa'e jedhaan. Inni waa yaadataa natti hima. Garuu ammaa waa dagadha. Isiyan bakka waa kaa'e maa yaadan? Hambaan mobaayilii xiyya bakka kaa'e wallaale natti hima. Silaa akkas jedhee gadi ba'ee namni natti kolfa yeroo ammaatiin sanuu mobaayilii hiriyaa ofii bakka kaa'an wallaalan. Isiyan akkam ta'e? Eessa kaa'ee? Ijoollee xixiqqoo qarshii kenneefi mobaayilii mana kana keessa soqsiisu. Ijoollee yoo as dhufte meeshaa kana olii gaffirfeessitee maal akka jarri gootu hin beeku waan.
Laal. Maashinni ati bitti forjidiidha haarawaa miti naan jetteemi. Kunoo haarawaa bitellee orjinaalallee. Amma kunoo argiteemi akka haarawaa biti. Ammarraan achi bosona saniin akka hin ciran. Hayya ittiin ciradhu ati noo maal hin cirattanatti himi. Sitti himu waan ittiin ciradhu ati garuu maashina kanaan akka hin ciran. Hayya amma ittiin ciradhu ati natti hin diimatirree. Yoom sitti diimadhe sitti hime malee kanatti hin diimatin maaliif natti iyyitare? Dhugaa sitti naarre sitti muuf sitti iyye malee. Mayoo suuta dubbatte ani hin dhagahu. Hin dhageettu jechuu kiyyaa miti nama tokko yoo ittiin iyyin dubbiin hin galuuf. Anillee nama akkasiisaniire. Ani hin jenne. Eenyu jedhere? Amma maal gochuu dubbii dheerissinaa miti ammarraan achi maashina kanaan akka hin ciran. Hayya ittiin hin ciradhu. Hayyee galatoom. Garuu ammarraan achi akkanatti hin iyyine. Ani wayita sigaaraan aarsini dubbii hin jaaladhu. Hayyee soorii. Soorii kan keenyarraa dhiisii waan barbaachisaa si gaafachuu dagadha. Maali? Sigaaraa kiyya eessa kaa'ee natti himi? Sigaaraa bakka keetti wallaalte? Eheeti natti himi. Yoomuma dagachuu dhiistaati. Dubbii biraan irraa dhiisii waan si gaafadhe natti himi. Mana fincaanii keessa keetti. Moobaayilii yoo eessa kaa'e? Waluma bira keetti mana fincaanii keessa. Iyyaalta? Iyyaalu? Haga yoomii sodaattaa miti iyyaali? Guyyaa tokko aarsuun kan keen oolu har'a aarsi jechuu kan keeti? Ehe namni dhugaatii dhugu guyyaa tokko sigaaraa aarsuun isaan oolu. Saniifuu hardhuma yaali jettaare? Eheeti yaali? Hayyee mee as kenni. Akkanatti qabadhu akkanatti. Akkana? Ehe akkas. Hayyee. Hardhan aarsa jechuu? Maayikii seeti harkatti qabattee teettuuf aarsi? Hayyee. Sigaaraan dhumaa jira aarsi. Hayyee sigaaraa kana maqaan isaa maali? Ellemmi. Ellemmi? Ehe ellemmiidha aarsi. Hayyee. Sigara asken. Isi ati akkamitti aarsite? Si boochise. Hai Abdi. Mee waa si gaafadhu? Eessarraa na gaafat? Eessarraa jechuun onneerraa na gaafattamu afaanirraa na gaafat? Onneerraa si gaafadha. Balballi banaa na gaafadhu. Waan hagammaa dalagde akkamitti waan akkasiisan dalagi jettee sitti dhagahama? Wanni takkanatti hin dhaga'amu. Maaliif waan akkasii dalagi jettee hin gadditu? Maaliif gadda wayita yaadadhuyyuu gammachuutu natti dhaga'ama? Ati kagaafii akkana na gaafatu xiqqolli sitti hin dhaga'amu? Maaliif natti dhaga'ama? Amma ati ka yaaddu anu waan badaa dalagi jettee yaadda? Ati waan gaarii dalagi jettee yaadda? Ati akkamitti yaadda?
Deebinaa deebisire. Hayyee dhiisnurraa. Deebinaa deebisi. Dubbii akkanaa keessaa bahe dhiisnurraa waan biraa haasofnaa. Guutummee gaafii yoo si gaafadhu yoo deebiste qarshii 50 sii kenna. Gaafii akkamii na gaafatta? Gaafii barsiisan kan kee mana barumsaatti sin gaafatin si gaafadha. Hayyee na gaafadhu. Hayyee garuu gaafii meeqa na gaafatta? Gaafii tokko moo gaafii lama? 3 si gaafadha. Garuu 3 keessaa 2 yoo deebiste sii kenna. Garuu yoo 2 dhabde siin kenna. Hayyee mee yaalaa na gaafadhu. Hayyee waan kan kee kaati qofti argitu kan namni biraan argine maali? Waan kii kan qofti argu kan namni biraan argine? Ati waan yaadattu akkamitti naa deebista? Nafa kiyya miti. Qaama saalaa kiyya miti. Maali dharee? Ati waan xixiqqooyyuu hin yaadattu kan amma yaadatta? Hin yaadattu. Mee maali dharee waan kiyya kan qofti argu kan namni biraan argine? Hin yaadattu jechuu? Paantitiyyaa miti. Hayyeen beeku natti himi. Takka wallaalte jechuu deebin isaa manaaba. Manaabaa? Manaabatiin argitu namni biraan argu. Hayyee. Amma ka lammaffaa si gaafadha. Namni tokko itti walitti dhuftan eessa si laala? Kun salphaadha uffata kan kee si laala? Miti. Ija kan kee si laala? Miti. Harka kan kee si laala? Miti. Maal miti jette waan biraa maal si laala ree? Yoo deebis sirrii hin deebisne an deebiste siin jedhaa ree? Dubbii kan kee si laala? Miti. Miti akkana siin jedhu miti akkana siin jedhu miti akkam siinaa jedhu ree? Deebi'an si deebisu? Moo hin yaalta? Quba si laala? Miti narraa dhiisi hayyee maali natti himi? Namni tokko jalqaba wayita sitti dhufu fuula kan keetii fi kophee kan kee si laala. Saniifuu yeroo biraa wayita namaa wal arguu deemtu kophee gaarii godhadhuu deemi. Gaafii itti aanu na gaafadhu. Gaafii 3 keessaa 2 dhabdee jirtaa siin kenna. Qarshii 50 dhabdee jechuu.
eenyu jedhu amma naafan argan Zaayiraan arganii. Akkas jedhani hin beeku an. Mee manaaban fincaa'e Zaayiraan leen fincooftaa. Anillee gaafii tokko sii qaba. Hayyee namni biyya kanatti maaliif saree guddisata? Akka mana hiduuf miti. Maaliif ree? Namni asitti waan yeroo namaaf hin qabneef saniif saree guddisataan. Ati har'a maaliif hin dhuyin? Booda dhuga. Dhugi! Dafii dhugi! Ati yoo hin dhuyne dagattee waa balleessita. Wayita dhugu waan balleessumi? Eehee waan balleessitu. Ati akka waan balleessineef yeroo hundaa dhuguu qabda. Dhugaa siin jedha guutuu. Waan kan hamtuuf siin hin jenne. Mee guyyaa tokko ati dhuyitee waa balleessiti jedhe sitti hime? Hin himne. Argitee. Ati guyyaa dhuydu waan balleessitu. Osoon dhugin of wallaalur machaanii of wallaalu wayya. Eehee akkas wayya. Eehee? Muraad? Eessaa baate? Balbala cabsuu barbaadde maaliif darbitee ol seente? Mana kan keessatti moo callistee ol seentuuf kukkutee ol hin seentu? Dhiisimee inni waggaa meeqaan booda nutti dhufe? Haga fedhe turee dhufullee balbala dhiitee ol seena? Yoo na tasatti bu'e jette atillee isaa mormita? Maa mana murtii kam jirtaa isaa mormu? Isa maaltu afaan qabeerree ka dhaabatee nu laaluuf? Muraad? Eessuma baddee? Maala jamtee as dhufti jedhini yookiin dhiitee mana kanaa gadi baasa? Muraad ati waggaa kana guutuu eessa jirta? Ani waan ati lubbuun jirtuu sin seena. Anayyuu santu na ajaa'ibsiisa akkamitti inni lubbuun jiraachuu danda'e? Jechuun akkam? Kasanii booda sitti hima bakka nun jiraannu kan eenyutu itti himee inni as dhufe? Maaliif beekaan? Eenyutu bakka nun jiraannu kana sitti hime? Dubbadhu dhiqaalaa haadha raawu. Ati waggaa sadi guutuu eessa turte? Bakka fedhe haa turu eenyutu adireesii mana kanaa sii kenna? Waan dhiqaalaa kana eenyu sitti hime dubbadhu? Gammachuu har'aa kana akkamitti akka ibsu hin beeku. Keessummaa mana keessan dhufe akkanatti simattanii? Maalii kenna taate simanne simannu nurraa deemu? Maal haasuuf taate? Keessummaa kenna guddaadha inni. Kabajuu ni qabna waggaa sadiin booda argine ni bara.
amala kan kee kana dhiisi. Hin dagatte moo inni obboleessa kenna ta'u? Kabajaa sii qabna. Seeraan si keessummeessina malee keessummaa kenna guddaadhaatiin. Inni akkam ta'aa jira si ati waan tokko ittiin dubbanne manuu irraa deemin jenneen? Obboleessa kennaa baar. Hin beektate akka inni waa dagachuu guddatu. Si dagate natti fakkaate waggaa 3 keessatti. Waggaa 3 booda wal argineemi. Waggaa 3 booda wal argine. Baay'ee na yaaddaniimi. Sirriitti malee maaltu si yaadaa miti nurraa deemi? Nurraa deemi? Ati maal jechaa jirta si? Dhageettee jirta nurraa haa deemu. Garuu inni maaliif akkanatti na jibbaa? Waan sirratti dalagi beeka saniif si jibbaa. Akkasi. Akkas waggaa 3 duraan si ajjeesuu yaalee ati na jalaa baate. Waggaa 3 dura na ajjeesuu yaalte? Ati waan kaleessa dalayde yaadattuu miti. Waan waggaa 3 dura dalayde akkamitti yaadatte? Si arge jennaan yaadate. Akkasii mi'isa argite jennaan yaadatte. Hayyee. Na arge jennaan yaadatte jechuu. Eeheti amma yoo naqa barbaadde nurraa deem. Eeheti jedhee argite. Si arge jennaan yaadatte. Akkamitti akkanatti deema? Ati na ajjeesuu yaaltee miti. Ahaa. Amma narraa deebisachuu dhufte jechuu. Akkasillee. Akkasii mitillee. Akkam jechuu? Garuu akkamitti akka yaalee ajjecha isaa jalaa ba'e beekuu barbaaddani? San beekuu barbaada akkamitti akka jalaa baate? Teessoo kana naa kennuu dandeettaa irra taa'e isinitti hima. Kootu irra taa'e? Asitti irra taa'a. Fuuteen fidini as darbe. TV itarraa fagaatanii ilaalan namatti tola. Anillee yoo isin bira taa'ee seenaa isinitti hime isinitti hin tolu. Saniif akkanatti isinirraa fagaadhee isinitti ho'ita himu isinitti tola. Seenaan kun seenaa waggaa 3 duraati. Hin beekne waggaa 3 duraati. Inni si ajjeesuuf si waraanee akkamitti akka hafte qofa nutti hima. Ati maa jarjarta sitti himaa jira. Jalqabarraa nutti himini akkamitti akka baate qofa nutti hima. Ati maa beekuu barbaadde inni nurraa deemu? Ati akkasitti waraanamtee? Akkamitti akka hafte qofattuu na ajaa'ibsiise. Miisan qofa natti himi. Yoo beekuu barbaadde callisii na dhageeffadhu. Jalqabarraa isinitti hima. An hojii qaba amma sa'aatiin qabu akkamitti akka baate qofa natti himi. Jaalattanii jibbitanii yeroo qabaatte yeroo qabaachuu baatte seenaa kana guutuu isin dhageessisa. Ati waan biraatiif hin dhufne gadoo narraa baafachuu dhufte. Dhugaa jette. Gadoo baafachuu dhufe. Garuu seenaa kana guutuu isin dhageessise gadoo baafadha. Seenaa kan kee of bira kaa'adhu gadoo narraa baafachuuf dhufte kottu narraa baafadhu. Ati gadoo irraa baafatta jalqaba akkamitti akka baate qofa natti himi. Dhiisan seenaa isaan barbaadu. Kottu yoo inni qabaatte gadoo kottu narraa baafadhu. Callisii taa'ee dhageeffadhu. Harree haadha raa'u. Muraad kun maali? Takka argiteen beektu? Hin beeku shugguxiidha miti? Shugguxiidha. Shugguxii qabattee dhufte? Katabaa qabadhee dhufe isinitti fakkaate? Ka dhugaati.
argiteemi callisii taa'e. Ati yoo gaafii qabda hin qabu hayyee nutti himi. Inni na waraane wayitaan lafa dha'ee lafa ciisu sanillee na fuudhee mana yaalaa na geessa jedhee garaa kiyya keessatti yaadaa ture. Garuu inni bakkuma lafa dha'e sanitti na dhiisee tare. Obboleeyyan wal lolanillee tasa tokko miidhullee bakka sanatti dhiisee deemuu qaba. Dhiisee deemuu hin qabu. Dhugaa jette. Dhiisee achumatti biraa deemuu hin qabu, fuudhee mana yaalaa geessuu qaba. Akkasiimi. Dur kijibaa fi dhugaan osoo waliin deemanii bishaanitti dhufan. Kijibni haa dhiqannu jedheen, dhugaalleen hayyee jedheen. Kijibni ati na dura seeni anilleen si duuba seenaa jedheen. Dhugaan hayyee jedheeni huccuu baafatee bishaanitti seene. Kijibni huccuu dhugaa jalaa fudhatee tare. Guyyaa sanirraa jalqabee haga har'aa kijibni huccuu dhugaa godhatee deema. Mee ilaalimmee inni akka itti na laalu waan ani isa miidhe fakkaata. Dhugaa baay'ee nama aarsa. Inni akkasitti si ajjeesu yaalee ammallee akkanatti si ilaala. Abdii si nama ajjeesuu yaale silaa qabdeeni maal goota? Hindiisu anillee maa obboleessa kiyya hin taane anilleen ajjeesa. Dhugaa jette. Qophaa'iree. Murad maal taate? An abdii dabar. Akka abdii taate si beeka, maal akkana irratti dalaydeen dagatte. Ammaan si godhe kasee ajjeesuu yaalee isaa. Callis gad waan sin beekne na seeta. Dhugaa Muraaditti dogongorte kasee ajjeesuu yaalee isaa. Callis eegasiin jedhee callis. Yookaan taas keessatti hafte si keessatti fixaa. Waayita ati na waraantu san manaaxirii ati godhattu laalee guutuma si seedha. Garuu wantati na biraa deemuuf taatu qubee ati harkarratti kaasatte arge. Saniin si beeke akka ati abdii taate. Garuu ati waan na ajjeeste seetee achumatti na dhiistee na biraa deemte. Namni biraa akka bosona keessa deemu na argee na fuudhee mana yaalaa na geesse. Abdii ati waan kana hundaa dalaydee anarratti deebiste. Guutuu amma callisi booda dubbattaa. Nama akkamiitiin booda dubbattaa callis. Garuu wayita ati na waraantee si ta'uu beekellee sitti naarriyaan. Garuu wayita mana yaalaa dhaqe. Mana yaalatti natti dhufte jedhee si eegaa ture. Garuu ati natti hin dhufne.
balleessee hoytuma sanitti deebi'ee yoo dhiifama jedhe dhugaa wanni balleessi sun itti dhaga'amee jira. Garuu yoo turee dhiifama jedhe balleessan sun osoo itti dhaga'amee osoo hin ta'in faayidaa nama sanirratti argetti saniif dhiifama jedha. Abdii ati ka yeroo hundaa kaleessa kana balleessite dheengadda kana balleessite kanaan jettee natti himtu sun hunduu kijiba? Ehee kijiba. Sababa inni na ajjeesuu yaaleef akka kan keetii ati waa yaadattu waa dagattaa naan jedhee ofii waa balleessee anarratti deebisuuf. Garuu an akka kan keetii amanuufi didee jennan saniif na waraane. Nama akkanaas hin seene. Namoota akka isaa baay'eetu jira. Yoo namni waa dalagu ati hin dandeettu dhiisii, ati hin beektu dhiisii, yoo kana dalayte namni maal siin jedhaa waan akkanaa jedhanii nama gadi qabuu yaalan. Waan akkasii sirratti dalaguu kiyyaaf baay'ee gaddee dhiifama. Dhiifama. Wayita ati namiite san hagam takka gamboo hebeeyta. Namni kamuu wayita waan hamtuu dalagu caalaa wayita qabamuu irra gatta. Inni kana hundaa dalagee maal argata? Ati waan kana hundaa dalagdee maal argata? Dhiifama dhiisii deebisiif. Isin akkana caaltan hin barbaadu. Saniif hinaaffaa. Hinaaffattu kana hundaas dalagsiise? Ehee. Bishaan addunyaa kanarraa bishaan qaaliin bishaan kam? Bishaan laastikii miti. Bishaan lagaa miti. Hin beeku. Imimmaan namaati. Imimmaan namaa keessa parsantii tokko qofa bishaan keessa jira. Parsantii 99 fiiliingidha. Saniifuu nama tokko osoo miidhiniin dura yeroo 100 deebi'i yaadi. Yeroo 100 deebi'i yaadi.